iyya lafaa guddatti bu'amuu dhagayeessa kanatti dhaguna agarsiisa. Rakkisaa akka jedhu feera nyaata. Ameen namni isaa gaggeeffadhaa ijoollee akkatti dee'ee kana mucaa ji'a sagalee gatu xaaraa keessa galanii hin bu'an jedha Waaqayyo. Nan ibsaa waan godha wallaalanii boo'ichaan baratan hin fixan dhaloonni kun nan jedha furu Waaqayyo. Waan ifuudhaa qabuun ibsamnaan jedhe gaafa Waaqni waaqarraa si ibsu karaan banamaadha eebbis jira ulfinni jira milkaanni jira Waaqayyo waaqarraa si ibseera. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo iyya kee dhageera hin sodaatin. Kadhattanii kadhannaan keessan deebii kan dhabe boosanii boochisan kan mul'anne iyyattanii iyyata keessan namni kan miirmatu kan dhabame Waaqni irraa akkasin hin jirre dhaggeeffadha. Hin sodaatin ani iyya kee dhageera jedha furri Waaqayyo. Haleluuyaa. Aggaar lama onaa gubbaarra hin joorte walii gadee fiidde as fiidde achi fiidde waan gootu dhabde bishaan dhumeera midhaan dhumeera mucaan beelaadha araasidha. Nama obsuu hin danda'u qoonqoon daa'imaadhaan beekamtu gizeetti nyaatti waan ta'eef hin beeloftu. Aggaarallee kan mudhii hidhachuu dandeessi garuu waan tokko ta'e ijoollee abdii kutannaa guddaa tokko ta'e innis maal namni koo jaallatee dhala isaa irraan fagaatu namni koo jaallatee dhala isaa hangatu namni koo jaallatee dhala ishee fuudhee allayyaatti hin kennu namni koo jaallatee dhala isaa namatti hin kennu bee dhimma irraanfataa garaatti baate ji'a sagalee torbee lama ittiin garaatti baatte ciniinsifattee miidhattee muka sagal qabattee immoo deesse namni jaallatee mucaa akkatti de'e kana mucaa ji'a sagalee torbee lama garaatti baate kana bee hin gatuu bee akka barbaadetti dhiisee tokko rakkootu naayibee nama kadhachiisaam ijoollee rakkinni koo daa'ima nama kadhachiise rakkoo guddaaf salphina guddaa keessa galanii daa'ima gatuu jalqabu egaa maal goore daa'ima gatte ilmi dhaggeeffadhaa ijoollee achitti gattee muka huuxxii muka xiqqoo moo gabaabdoo yees gatteetu haga darbannaa eeboo tarkaanfannaa baay'ee miti achirraa fagaattee kophaa ishee dhaabbattee ilaaltu ijaan utuu ilaaluutuun bira taa'uu mucaan koo du'uu irratti garaa jibbee garaa dhalaatti garaa laafamee garaa xuraafameefi tullaa du'uu koo irra mucaan kun du'uu isaa irratti achirraa fagaattee teessee fagoo ilaalte achii garaa ishee hidhattee utuu boossuu mucichisatuma boo'uudha. Waaqayyo waaqarraa iyya ishee dhiisee iyya mucaa ishee dhaga'e. Abbaa namaa dhaga'u Waaqayyoon beekaniiti. Sin kadhachuun isin waa'ee waldaa, waa'ee biyyaa, waa'ee maatii, waa'ee qilleessaa. Al takka takkaa waaqota yaaltota malee hin dhaga'u miseensi keenya. Gaggeessitoota malee hin dhaga'u Waaqayyo raajiidha malee, faarfataadha malee, paastiriidha malee, wangeelayiidha malee jenna lakkiin gowwoomina. Ati gatii dhiiga isaadha Waaqayyo si dhaga'uudha gurri isaa banaadha. Inni gurra sii kenne gurra qaba, inni ija sii kenne ija qaba, inni sammuu sii kenne sammuu qaba, inni jireenya sii kenne jireenya qaba. Kanaaf si dhaga'a Waaqayyo. Nam tokko iyyuu Waaqayyo dhagaa. Ati gatii dhiiga isaa dhiigan si biteen jedhee namni waliin caalu fuula isaatti guddaan xiqqaan beekaa wallala raajii faarfataan paasterii miseensolii waldaa koree waliin caalan fuula Waaqayyootti aneefatu tokkichumadha. Kennaa ayyaanaa kee yoo gara kennu godhe malee fuula Waaqayyootti nam tokko iyyuu waliin caalu ijoollee. Waaqayyo nama isatti kadhatu nama isatti boo'u hundumaaf hin dhaga'aaf. Maalifan jedhee silaati jecha kan aggaartu fudhatama ture. Kan aggaarii ishee nama guddoo kan isheetu iyya ishee dhaga'amu ture. Iyya aggaarii dhiise iyya mucaa wallaalaa afaan beekin dubbanne iyya afaanii kanne iyya mucaa araasii kana dhage. Abbaa namaa dhaga'u hin beeku Waaqayyo sin kadhannaa keessatti fufa. Waaqayyo kadhata namootaaf deebii ta'a waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. Yeroo tokko tokko karaa nuti eeguu dhiisee Waaqayyo karaa adda biraa dhufa. Utuu karaa guddaa inni karaa xiqqoo dhufa. Utuu karaa bahaa inni karaa dhiyaa dhufa. Utuu karaa kaabaa inni karaa kibbaa dhufa. Utuu karaa mootummoota eegnu karaa iyyeessatee dhufa. Utuu karaa nama kabajamaa inni karaa nama tuffatamaa dhufa. Utuu karaa nama maqaa qabu beeku karaa nama maqaa hin qabne dhufa. Utuu nama beekamuudha jennee jiraan eegannu karaa nama wallaaloo karaa nama janguunee dhufa Waaqayyo. Maal dhimma kee ta'e hojii isaa irra jira. Lapheen kee isa dhaggeeffatu malee Waaqayyoon dhaga'uu bare shaakali malee Waaqayyo karaa tokko lama sin dubbata. Gaafa dubbatu immoo murteessee dubbata dubbateef immoo amanamaadha. Iyya mucaa garin dhaga'ee samii gubbaarra ergamaa isa ergi. Ergamaa Waaqayyo bantiiwwan Waaqa keessa Aggaarii waameedha. Aggaar maal taate mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraati hin sodaatin. Haalli ati gaartu kaas hin daangessu Waaqayyo iyya kee dhaga'a. Manni utuu daanga'ee sagaleen isaanii Waaqayyo bira ga'uudhaan dandeenye yeroo ta'eeti kan Aggaarii fi kan Ishmaa'eeltu dhaga'amu maal hojjettee na gaafatte lafa onaarra jirti jarri. Hamma ati iddoo ati jirtu namatti hin toltuu danda'a. Golli isin qeertan gola baay'ee haa ta'uudhaan jireenya keessatti hadhee ta'uu danda'a. Ulfaatee zaggoo keessa gaarraa sinitti kan cime ta'uu danda'a obboleessaa obboleettiin dhaga'aa garaa kee ergaa si qaban.
wanta ati qeertu fokkisaa namatti machuu kan danda'e ta'uu danda'a. Yesuus rakkina cumarraa adeemaa dhufa gaa. Lolacharra adeemaa dhufa gaa. Gaarota rakkinaarra walii gadeessiif adeemaa dhufa gaa. Galaana yaaddu gargar dhiiraa tulluu rakkinaa gargar bittinneessa gara girfa. Yesuus kun hin daanga'u haalli sirraa hin daangessu barri sirraa hin daangessu guyyaa sirraa hin daangessu inni daangaa darbees gargaara. Ameen haleluuyaa. Mucichi iddoo jirutti waaqayyo ija isaa dhaga'eera. Iyyi kee dhaga'ameera ganama kana. Iyyattee deebi kana dhaggeeffadhu iyyi kee dhaga'ameera. Kanatti kadhannaa koo dhaga'amuu jettu dhaggeeffadhu iyyi kee dhaga'ameera. Boossee imimmaan kun mul'achuu kan jettu dhaggeeffadhu waaqayyo imimmaan kee argeera. Waan guguddaadhaan marfamtee jirtu taate waaqayyo si argeera. Si argeen dhiisu waaqayyo deebiidhaan gara kee dhufa ganama kana. Saniin booda maalitti dubbate waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraati hin sodaatin ittiin jedhe. Sagalee kee dhaga'eera waaqayyo hin sodaatin. Yeroo sanaa booda ija sheeban. Ijji ishii gaafa banamu burqaa eebbaa garte. Misiraachuu namni amma ijji isaan banamnetti bishaan bira taa'ee bishaan dhoobota. Biddeen bira taa'ee biddeen beelaa. Namni aga ijji isaa hin banamnetti ijji ishii banamnetti eebba bira taa'ee eebba gojomaa. Balbala guddinaa balbala ulfinaa bira taa'eetu balbala salphinaa bira eegaa. Waan guddaa kee taa'eetu waan guddaa kee taa'eetu utuu ijji isaan banamiini utuu ijji isaan banamiin namni waan baay'ee bira taa'eetu waan baay'ee hawwa. Gaafa ijji kee banam burqaa eebbaa keetii agarte. Burqaa guddina keetii agarte. Milkaa'ina kee agarte. Karaa eebbaa agarte. Karaa guddina agarte. Ani waan biraa siniif hin kadhadhu waaqumti waaqarraa ija keessiif haa bana. Yeroo sana waan waaqa sitti mul'isu agartee ittiin baatee galta. Yeroo waaqayyo ija namaa banu karaa irra adeeman adda baafatanii ilaala. Inni guddaan ija namaa banamuudha. Waaqumti waaqarraa ammas ija kee siif haa banu. Kuni ga'aadha. Kadhannaa guddaan barbaadu. Ijji kee banamnaan atu yuu beekta. Karaa guddina keetii beekta. Eebba kee beekta. Murjaa jooftu. Irraa toftu. Waan gootu wallaaltu. Ajandaa buustee jireenya buustee faarfannaa buustee dibata buustee safara kee hanjoortu. Yoo ijji kee banamee karaa irra adeemtee baatu sii gala. Ijji namaa banamee jennaan guddinni jira ulfinni jira eebbi jira waaqayyo waaqarra ija kee abaru ganama kana ameen. Hiyya ishee dhaga'e egaa hiyya mucaa gaa dhaga'e. Yeroo sanaa kaasee bishaan jedhattee fuutee dhugdee mucicha alaatte. Mucichi hin duune. Dirree du'aaf si eeganitti jiraachuu jalqabda ganama kana. Namoota du'aaf eegaman namoota 11 du'aaf eegamu. Sin amma waa'ee du'aa yoo quba qabdan garuu namatu hin duutii du'aa sin eega nama 11. Hin duuti abaluun kun baranan baatu egelee kun baranan baatu inni nama 11 du'aa eega. Waaqni garuu akkana jedhe dirree namoonni du'aaf si eeganitti zanaa jettee jiraattee of agartaa. Du'a keen jireenyatti jijjiira hin duutuu irraa afaa jiraatu jedhetti na dubbadhu jedhe afurri waaqayyoodha nama 11. Laaraadha nama zoota kaboolaa yaabo. Ammas ergaan dhagaarumaanni afuruu qulluudhaa waldaa kana waldaa hiikumsaa kana waadaa galaafi. Waldaan hiikumsaa kuni utuu qilleessi walii gadee unkuru utuu wanti baay'een asiifachee dhadhiibuu utuu wanti baay'een ciqiruudhaa jabaatee har'a geessitti. Har'as qilleessi yoo ka'e oduu safaraa mandaraa yoo ka'edha waaqayyo humna keessan kan nyaatu mugulee keessan kan sambuusu yoo ka'e yoo dhe waadaan galeef ani amanamaadha jedhitti na dubbadhu waldaa kanatti jedha afurri waaqa. Waadaan isiniif galeef ani amanamaadha jedhitti na dubbadhu na jedha afurri waaqayyo dhaganama kana. Waaqayyo waan isinii galee egaa waadaan isinii galee sintu beekan beekon garuu waaqayyo akkana jedha waadaan isiniif galeef ani amanamaadha yaada kun jijjiirre jabaadha dhaabbadhaa hin rafamina oduu safaraa qilleessi baroota isin hin raasin rakkii dhufee darbu isin hin raasin wanti gaggadhee mugulee isin hin buusin jabaadha dhaabbadhaa ani isin duukaa waadaa galeera ani isin wajjin kakuutina seenaa isa isiniif dubbadheetu nan raawwadhaa dubbii sagalee koof ani amanamaadha jedhee waldaa kanatti na dubbadhu jedha afurri waaqayyo. Yesus yoomiyyuu tana yoom amanamaadha. Haleluuyaa. Bara baraan galanni guddaan isaaf haa ta'u. Adda biraan afuruu qulqulluu natti mukee inni guddaani namoonni ganama kanaa kaasee jijjiirama gargar hin cinne jijjiiraman jiru jedha waaqayyo. Jijjiirama garaagar hin cinne eebba gargar hin cinne kan eebbifaman guddina garaagar hin cinne kan guddatan jiru jedha waaqayyo. Hamma lafa onaa gubbaarra jirte amma beeluudhaan rakkinaa yaaddoodhaan jira turte waaqayyo hidhaa sirraa hiikee gaaffii keef deebii ta'eetiyyuu karaa guddinaaf karaa milkaa'inaaf karaa eebba isin agarsiisa. Afurri qulqulluu balbala namoota banamuu isiniif hin banama jedhetti na dubbadhu jedhe. Namoota balbala hojiitti cufamee manoota rakkinaa keessa jiran waaqa balbala hojii guddaa isaaniif hin bana akka biraatti adda biraatti fi adda biraatti namoonni baay'een jireenya irraa afaa jiraatu. Garuu akki kan keessanii fi iddoo isin jirtan rakkisaa akka abaluus akka ekeles miti waaqayyootu akkanaan jedha garaagartummaa uumes jiraachisaa. Jireenya boqonnaa qabuuf jireenya aara galatti qabu hin jiraatu namoonni baay'een
ani balbala cufaa nama baay'eetu cufame namoota kanarraa banuudhaaf kunoo sagalee koo ergeera jedha Hafuurri Waaqayyoo. Hallelujaa. Namoota dhukkuba garaa garaatiin qabamtanii rakkattan bilisa ba'uu argama maqaa Gooftaa Yesuusiin. Bilisa ba'a argama ganama kana. Ilmi namoota maatiidhaaf yaadda nama sadii maatiidhaaf obboleeyyaniif haadhaaf abbaaf kan yaadda nama sadii gar malee yaaddoo guddaa kan galan bakka gar dadhabbisitti dhaga'ama dhala waa'ee isaaniidhaaf nama sadiitu kadhataa dhala jedha Waaqayyootu hiyya isaanii dhagee dunkaana gaddaa dhiigamuu argama mana maatii kee keessa dunkaanni gaddaa dhiigameera Waaqayyootu akkanaan jedha gaddan dhageessu sitanillee yaali guddaa qoodaan garuu dunkaana gaddanan dhiiga kolfaaf gammachuu gaddin ta'uu gurri keessa misiraachisii dhagaas jira Hafuurri Waaqayyoodha. Warri waa'ee maatii isaanii kadhachaa jirtaniif deebiin dhufeera ganama kana. Hallelujaa. Milkaatu of argaa dhukkuba kamirraa bilisa ba'a of argaa hidhaa kamirraa hiikamaa of argaa dhiiga olichaatiin gaa'ila namoota lamaa dhiigamuuf jiru qilleessi raasuma argaa gaa'ila namoota lamaa gaa'ila qabdu jiru durbaati gaa'ila dhabdaniitu yoo hojii dhaxxanii naarada namoo zata kafanama shi'adi'a namoota lama qilleessa gara malee sirraasan lola guddaa kee jirtu galgala kana wal loltu wal ciqacaqtu kana bichaamti laphee sama irraa fagaatira wal mamadeessaniitu namoota lama gaa'illi keessan dhiigamuun isa dhumaarra kan ga'e harka dhufee qilleessa jabaa gabsee irraa kunuma argaa wanti anaan dhaabbate eenyumaan jiguu danda'a waan ta'eedhaaf isa isaarraa surraan jis kanaan jedha Hafuurri Waaqayyoo sinis tasgabbaa Gooftaa kadhadhaa Waaqayyoon dhaggeeffadhaa oduu safaraatti gurra keessan qabina Waaqayyoo akka gaalli kee hin dhiigamne godheera waan ta'eedhaaf ameen namoota namaan ganaman birri isaanii kan ganame namoota qarshii isaanii kan ganame namatti singane namoota birrii guddaa isaanii kan fudhee singane hiriyaa fakkaatanii maatii fakkaatanii itti ergattanii amanamummaadhaan haa ta'u waan biraatiin namatu maallaa keessan ganee amma akkaawuntii keessan duwwaa namoonni baay'een saamamtaniitu baay'een keessan Hafuura Qulqulluudhaan maal kun jedhee gaafa Gooftaa gaafadhuudhaan namoonni kun saamamuudhaaf saamamaniiru garuu naan jedha Waaqayyootu hin duune har'ayyuu jiru naan jedhe hammas akka isaan jiraatan nan godhaa jedhee naan jedha Hafuura Qulqulluudhaan kanaa booda waan itti adeeman adda baafatanii itti adeemanii akka argeef akkaataa arganii dhaggeeffachaa adeemanii yoo dhaggeeffachaa adeemuudhaaf baatan kana caalaa miidhamuudhaaf cabuudhaaf amma du'aatu deemuudhaaf jiru dhaggeeffachaa yoo adeeman garuu ani yaada qalbii isaanii utubeen dhaabaaf jedha Hafuurri Waaqayyoo isa darbeef hin boonedha Waaqayyo waan haaraa hin godha dhiiga olichaan mogolee keessa yaa jabaatu abdiin jireenya bira biraas hin ta'a mul'atu xiqqaa guddaan iyyachaa jirtu iyyi kee dhaga'amu waa'ee dibata keef kadhachaa kan jirtu argaa gidduugaa nama tokko argaa nama waa'ee dibata keef kadhachaa jirtu dibata si harkaa bu'e farfannaa si harkaa bu'e mul'ata si harkaa bu'e abjuun si harkaa bu'e dur waan baay'ee jira amma immoo duwwaa lapheen kee duwwaa samiin cufamaa asirratti kadhataa jirta baay'ee Waaqayyo samii koo baneeni iyya kee dhageera waan ta'eedhaaf jedha ameen iyya kee dhaga'een jedha Hafuura Qulqulluudhaan iyya kee dhaga'een isatti na kadhachaa jirtuuf deebisiif ta'aasin jedha Waaqayyo samiin banameera kan kanaan dur agirte caalaa arguuf jirta Waaqayyo dibata kee iddoo isii deebisira jabeessi qabadhu malee maqaa Yesuusiin namoonni dibata isin harkaa sokke ayyaana isin irraa kan sokke abjuu isin harkaa kan sokke mul'ata kan buustan jireenya kan buustan amma samii irratti abanamu ulaa waaqa abanamu ulaa balbala eebbaa ulaa farfannaa ulaa raajummaa ulaa mul'ata arguu ulaa lallabaa isin irratti baneera ganama kana dhiiga olichaatiin waan dubbata hin dhabina galatti deematan wallaa'inaa waan gootan wallaa'inaa maqaa Yesuusiin duraaf duubi keessan ayyaana Waaqayyooti kan gonfame haa ta'u kennaa Hafuura Qulqulluutiin eebbifama kennaa eebbifamuutiin kennaa ayyaanatiin kennaa nyaata dhugaatiin kennaa uffataatiin kennaa baay'isaatiin kennaa beekumsaatiin eebbifamaa of argaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama eebbifamu ganama hidhaa keessa irraa hiikkachuu ganama gaaffii keessa deebii argachuun siniif haa ta'u dhiiga olichaa laf jirtanii hiikama of argaa dhukkubarraa rakkinarraa yaaddurraa qaba afur hamara hiikama of argaa ganama kana mucaa durbaa maraachuudhaaf jirtu qullaabsuudhaaf jirtu torbee lama kanaaf hin argaa torbee lama kanaaf maraachuudhaaf jetti Waaqayyo sammuu ishii kana keessa akka ishii nyaatu nutti mul'isa hin nyaata inni hoskisaa hin nyaata inni dhiiga jalatti inni dhiiga buqqee mataa ishii kana gubbaarratti inni dhiigaa rifeensa irraa buqqee dhumeera iyyi ishii godhaa harka samii gubbaarratti waan isa fakkaatu cobsee sammuu ishii iddootti deebisuuf argaa maraatummaa irratti hojjetameera amma garuu maraatummaa cabsee sammuu ishii nagaa godha jedha Waaqayyo amma booda sammuu keef nagaan deebi'eera maraatummaa nafeera itti fuftee jiraatan Hafuurri Waaqayyo maquma Gooftaa Yesuus Kiristoosiin iyyi keessan erga dhaga'ameeti lafa Waaqayyo isiniif akeekaa of argaa miilli keessan arraabuudha rakkina keessa yaaddoo keessa gura salphinaa keessa ba'ee of argu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganamni kun isiniif ganama hiikumsaa haa ta'u ganama gammachuu haa ta'u namoonni gurri keessa wanta har'a dhaga'u jira bilbila yaa ta'u sagalee qaamatiin gurri keessan waan har'a dhageessanii kan gammadan jirtu torbee tokko torbee lama asitti Hafuurri Qulqulluudha kan raawwadhamnaan jedhee yaa Waaqayyo kabajami bara baraan ulfaadhu yeroo ofirratti kabajami maqaa kee maqaa Gooftaa Yesuusiin
Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru nan dubbisaa sagalee kana keessaatii ergaa keessa koo jiru isiniif qooduu yaala. Sagalee Waaqayyo kana sirriitti akkasinii dhaggeeffattan jaalala Waaqayyootiin isin jajjabeessaa. Mee nan dubbisa maqaa Yesuusin. Waaqayyo yommus Museedhaan garagalanii Phiyaahiroot dura Migdooliif galaana diimaa gidduu Baalzaafoon fuula duraan akka buufataniif Israa'elootatti hime. Isin hundumti keessan fuullee isaatiin gara galaanichaa in buufattu. Mootiin Gibxi yowwana lafti onaan naanna'ee karaa itti cufee Israa'eloonni biyya keessa naanna'anii jooraa jiru jedhee in yaada. Ani immoo mooticha garaa isaanan jabeessa. Innis faana dha'ee isinin hordofa. Ani mootichaaf loltuu isaa hundumaa irratti ulfina nan argadha. Warri Gibxiis ani Waaqayyo akkan ta'e kanaan beekuuf jiru jedhe. Warri Israa'elis akkuma isaanitti himame in godhan. Sabni sun baqatee ba'uun isaa mootii Gibxitti yeroo himametti inniif hojjettoonni isaa waa'ee saba sanaaf kan yaadan geeddaramee sabni Israa'el nuuf hojjechuu dhiisee akka adeemu gochuun keenya kun maalii jedhan. Kana irratti mootichi konkolaataa isaa qopheeffatee loltuu isaas fudhatee konkolaattota fo'aman 600 konkolaattota warra kaan hundumaa irraas ajajjuu duulaa naqatee fudhatee hin ka'e. Waaqayyo yommus mootiin Gibxii mataa akka jabaatuun godhe. Mootichi Israa'elootatti warra eegumsa irree cimaatiin adeeman sana hin hordofe. Warri Gibxii fardeeniif konkolaattonni mootichaa hundinuu abboonni fardeenii isa loltoonni isaas jaara in hordofan. Galaana bira Phiyaahiroot dura fuullee Ba'aalzaafoon buufatanii utuu jiraniis isaaniin qaqqaban. Yeroo mootichi isaanitti dhiyaate Israa'eloonni ol ilaalanii kunoo warri Gibxii booddee isaaniitiin isaan hordofaa akka dhufan argan. Yommus Israa'eloonni guddaa sodaatanii gara Waaqayyootti iyyan. Museedhaan immoo biyya Gibxii keessaa iddoon awwaalaa waan hin jirreef as lafoonaatti akka dhumnuuf nu fiddee innati biyya Gibxii nu baafte kun maal nu irratti hojjechuu keetii? Wanti nuyi koottu nu dhiisi. Warra Gibxiif garba taanee hin hojjanna jenne Gibxi keessatti sitti himne isuma kana mitiiree? Nuyi lafa onaa keessatti dhumuu irra warra Gibxiif hojjechuu nuuf wayya ture jedhan. Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaa dhaabadhaati. Har'a gochaa Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyo isiniif in lola isin gabii argadhaa jedhe. Waaqayyo yommus Museedhaan maaliif gara kootti iyyitaa? Kaanii gara fuula duraatti akka adeemaniif Israa'elootatti himi. Ati immoo ulee kee ol fuudhi. Harka kee galaanicha irratti diriirsi. Israa'eloonni galaanicha yommuu ce'an lafa gogaa irra akka adeemaniif galaanicha gargar hiri. Warri Gibxiis isaan booddeedhaan akka itti lixanitti ani akka isaan mataa jabaatan nan godha. Ani yommus mootichaaf loltuu isaa hundumaa konkolaattota isaa abboota fardeenii isaa irrattis ulfina nan argadha. Yeroo ani mooticha irratti konkolaattota isaa irratti abboota fardeenii isaa irrattis moo'icha argadhutti immoo warri Gibxii ani Waaqayyo akkan ta'e kanaan hin beeku jedhe. Yommus ergamaan Waaqayyo inni maccaa Israa'el dura adeemaa ture ka'ee gara isaan booddeetti hin darbe. Utubaan duumessaa sunis isaan fuula dura ka'ee isaan booddee hin dhaabate. Utubaan duumessichaa sun macca warra Gibxiif macca warra Israa'el gidduu goree gar tokko duumessaa'ee dukkaneesse gara kaanitti immoo halkan in ibse. Akka kanatti halkan sana guutuu macci inni tokko isa kaanitti hin dhiyaanne ture. Museenis harka isaa galaanicha irratti in diriirse. Waaqayyo immoo halkan sana guutuu qilleensa ba'a biiftuu isa jabaadhaan galaanicha gara booddeetti in deebise. Bishaanichis erga gargar hiramee galaanicha gidduu lafa gogaa godhe. Israa'eloonni galaanicha gidduu lafa gogaa irra in adeeman. Bishaanichis mirga isaaniif bitaa isaanitti akka keenyanii isaaniif ta'e. Warri Gibxii fardeen mootichaa konkolaattonni isaa abboonni fardeenii isaa hundinuu Israa'eloota ari'anii isaan booddeedhaan galaanicha gidduu lixan. Yeroo darabee dammaqa bariitti
waaqayyoo utubaa ibiddaaf duumessaa keessan macca warra Gibxii san gad ilaale gara itti goran isaan in wallaalchise akka isaan danqamanii adeemaniif geengoon konkolaattota isaanii rakkinaan akka naanna'u hin godhe warri Gibxiis waaqayyo nu warra Gibxii irratti ka'ee warra Israa'eliif waan loluuf kottaa isaan dura hin baqanne jedhan yommus waaqayyo Museedhaan bishaanichi warri Gibxii irratti konkolaattota isaaniif abboota fardeenii isaanii irratti walitti akka deebi'aniif ati harka kee galaanicha irratti diriirsi jedhe Museen harka isaa galaanicha irratti diriirse barii lafaattis warri Gibxii baqachaa utuu jiranii galaanicha akka isa duriitti hin deebi'e waaqayyo akkasitti warra Gibxii galaana keessatti hambise bishaanichi walitti deebi'ee konkolaattota abboota fardeenii loltuu mootichaa warra isaan hordofanii galaana keessa lixan hundumaa hin liqimse isaan keessaa namni tokko illee hin hafne Israa'eloonni garuu bishaanichi gara mirga isaaniitii fi gara bita isaaniitiin keenyaan ta'ee fi galaanicha keessa lafa gogaa irra adeemanii jiran waaqayyo akkasitti gaafas warra Israa'el harka warra Gibxii in oolche warri Israa'el reeffa warra Gibxii qarqara galaanaatti argan sabni Israa'el waaqayyo irree isaa isa guddaadhaan warra Gibxii irratti waan hojjete yommuu argan isa hin sodaatan isaan waaqayyoon Musee garbicha isaas hin amanan jedha kadhannee sagalee waaqayyoo kan itti fufna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni fi ulfinni bara baraan siif haa ta'u ati waaqa guddaadha mootii ulfina gargaaraa keenya abdii keenya kan akka kee namatti tolu hin jiru ati fira gaariidha maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa sagantaa waldaanii qoomsaa qopheessite konfiraansii guddaa kanarratti lubbuu baay'eetti dubbachuuf lubbuu baay'ee fayyisuuf hidhaa namootarraa hiikuuf waanjoo namootarraa cabsuuf yaa waaqayyo kallattii garagaraan waamicha nuuf goote gara mana keetti nu fiddeetta waaqayyo gooftaa yeroo nutis dhumneerra yeroo kana jalqabee maqaa Yesuusiin sagaleen si biraa ta'e akka nutti dubbatamu sagalee qabda jecha qabda dubbii nama jabeessu dubbii hidhaa namarraa hiiku dubbii waanjoo namarraa cabsu si bira jira eessa dhanna si dhiinne dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba jedhe garbichi kee Phexros dhugumayyuu si bira buddeen jireenya jira si bira nagaa jira si bira boqonnaa jira si bira aara galfii jira gooftaa Yesuus amma sagaleen dhugaa sagaleen nama jajjabeessu sagaleen hidhaa namarraa hiiku sagaleen waanjoo namarraa cabsu si biraa gadi nuuf haa dhiifamu si biraa nuuf haa dubbatamu yaa waaqayyo caba baay'ee warri qaban akka ittiin wal'aannamaniif warri kufan akka ittiin ka'aniif warri dadhaban akka ittiin jabaataniif maqaa gooftaa Yesuusiin dubbachuu kee hawwineerra dubbachuu kee barbaanneerra sagalee kee barbaanneerra jecha kee barbaanneerra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbadhu waaqayyo si dhaggeeffannaa dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbadhu sagaleen kee hin ittifamin sagaleen kee hin daangeffamin sagalee humna hojjetuuf keessaa qabu sagalee dadhabaa lafaa kaasu sagalee yaa waaqayyo dhukkubsataa fayyisu sagalee yaa waaqayyo warra hamileen isaanii cabe hamileen toru maqaa Yesuusiin nuuf ergi nutti dubbadhu jidduu keenyatti argame mormiin seexanaa wallaansoon ammeenyaa raawwatee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u jidduu keenyatti argame anaanis na gargaari ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Itti fufnee sagalee waaqayyoo kana keessaa waliin ilaalla seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa dhuma isaatti dubbise lakkoofsa 30 nama lakkoofsa 31 jechuudha kana guutummaa dubbifadhaasini kutaa kana keessaa wal wajjin ilaalla boqonnaa 14 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 31 jechuudha iddoo kanatti waan inni jedhu dubbachuutti osoo hin darbin mata dureen isiniif laadhaa lafa kakuu kee ga'uuf waan gochuun siif ta'u yookiin lafa kakuu keenyaa ga'uuf waan gochuun nurra jiraatu mata duree jedhu wal wajjin ilaalla iddoo kakuu keenyaa ga'uuf waan gochuun nurra jiraatu yookiin waan gochuu qabu iddoo kanatti sabni Israa'el biyya Gibxii keessa waggaa 430 turanii biyya Gibxii keessa waggaa 430 turanii galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa sabni Israa'el biyya Gibxii keessa waggaa 430 turanii biyya Gibxii kana keessa immoo
baay'ee fuula waaqayyoo fuulduratti cunqursaan rakkinni itti baay'ate achi keessaa ba'anii akka isaan gara biyya Kana'aan dhaqanii achi akka dhaalaniif isa abboota isaaniitiif waaqayyo dur isaaniif kakate sana akka isaan dhaqaniif waaqayyo Musee isaaniif kaasee akka saba kana geggeesse argina. Haa ta'uyyuu malee sabni kun ba'anii ennaa karaarra bu'an qormaati gurguddaan saba kana akka qunname argina. Galanni guddaan waaqayyo dhafaa ta'u. Isa abboota isaanii Abrahaamiif, Yisihaaqiif, Yaaqoobiif kakate. Waaqayyo Abrahaamin biyya kana laali jedhee kallattii hundumaatti irra oofee laalchisee an biyya kana siif nan kenna si duwwaa osoo hin ta'in qomoo keef warra sirraa dhalataniif nan laadhaa. Yeroo xiqqoodhaaf garuu gara biyya Gibsiitti gadi bu'anii achi ta'anii achi immoo deebi'anii dhufanii lafa narra si argisiisu iddoo faanni kee irra ejjate kana siifin laadhaa si duwwaa osoo hin ta'in si keessaa kan argamu sanyii keetiifis nan kenna sanyii kee nan baay'isa jedhee waaqayyo akkuma kakateef akkumatti dubbate waaqayyo saba kana dhaalchisu kakuu guddaa isa afaan isaatiin dubbate kana akka dhaalaniif saba kana dha'icha guddaadhaan warra Gibsii dha'ee dha'icha 10 jechuudha saba Israa'el achi baasee karaarra gaafa buusu arginaa jechuudha. Musee waaqayyo dibee kaasee fi Museen waggaa 40 lafa onaa keessatti waggaa 40 mana mootii Faari'oonitti akka inni guddate waggaa 40 immoo lafa onaa keessatti hoolaa Yetroob abbaa biyyoo isaa jechuudha tiksuudhaan akka inni achitti dabarse waggaa 40 immoo Israa'eliin geggeessuudhaan lafa onaa keessaa akka inni dabarse argina. Walumaa galatti akka kanatti waaqayyo dibee nama kaaseef nama guddaa nama waaqayyo taasa'u Musee arginaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sabni kun ennaa karaarra bu'anii lafa dhaala isaanii san iddoo waaqayyo isaaniif kakate san akka ga'anii akka dhaqanii dhaalaniif yeroo gabaabatti guyyaa gabaabatti dhaqanii akka dhaalaniif yaada waaqayyoo ta'eyyuu kan baay'ee nama dhibu karaatti danqamu isaanirraa kan ka'e waggaa 40 guutuu jechuudha. Naannoo waggaa 38 waan ta'e walumaa galatti gara waggaa 40 jechuudha. Waggaa 40 guutuu sababa waaqayyoon dhaga'uu dadhabuudhaan sababa waaqayyoof abboomamuu diduudhaan sababa waaqayyoof tole jechuu dadhabuu isaanirraa kan ka'e karaatti akka isaan danqamaa turan karaatti akka isaan akka gaaratti naanna'anii iddoo kakuu isaanii sana otoo hin ga'in karaatti danqamanii akka isaan afaan arginaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baay'een isaanii yoo karaatti lafa onaatiin liqeeffamanii baqaqaa lafaatiin yoo karaatti hafaniyyuu warri karaatti dhalatanii fi Iyyaasuuf Kaaleb biyya kakatame isaaniif abdachiifame san akka dhaalan akka ga'an sagalee waaqayyoo irraa argina. Akkuma kana jireenya keessan keessatti insaan biyya Kana'aan dhaaluudhaaf yoo adeemaniyyuu adeefisin immoo biyyi nuti dhaalu biyya caalu Kana'aan kan caalu iddoo guddaa biyya lafaa kanarra jiru wanti namni argachuudhaaf hawwu wanti namni argachuudhaaf dheebotu biyya lafaa kanarratti namni birrii argachuudhaaf iddoo guddaa tokko argachuudhaaf biyya dhaalaa yookiin immoo kanan argadha jedhee namni wanti lafaa kanarratti habdatu baay'ee isaa jira mitiiree isa kana kan caalu eebba lafarraa kan caalu kakuu lafarraa kan caalu kakuu caalu biyya caalu dhaala caalu dhaalli nuti qabnu dhaala waaqarraa mootummaa waaqayyoo jireenya bara baraati. Haleluuyaa. Jireenya bara baraati obboloota koo dhaalli dhaala caalu boqonnaa caalu biyya caalu kakuun caalu abdii caalu abdii biyya lafaa kanarratti haduu kana gajjallaatti waan nama abdachiifamu kan caalu biyya abdachiifamu kan lafarraa kana kan caalu dhaala abdachiifamu kan abbaa ofirraa dhaalan kan biyya lafaa kana kan caalu argannoo gati jabeessa jettee lakkaawwattu biyyi lafaa kan biyya lafaa kana kan caalu argannoo caalu dhaala caalu biyya caalu kakuu caalu abdii caalu mootummaa waaqayyoo jireenya bara baraa achi galuudhaaf akka nuti adeemu nurra jiraatu sagalee waaqayyootirraa isinitti himuu barbaada. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Sagalee kanatu laphee koorra jira. Sagalee kana waliin ilaalleetu waliin barannee saboottee isiniif kadhadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'ee kan nama ajaa'ibu sabni kun biyya kakuu kana ga'uudhaaf
biyya kakuu kana dhaqee dhaaluudhaaf achi ga'ee qabachuudhaaf waan gochuun isarra jiru maa inni isa jedhu waan gurguddaa tokko asirraatii baranne. Akkuma kana saba Israa'el seenaa isaanii duwwaa laallee dhiifne osoo hin ta'in bakka kakuu waan sii kakatame san bira ga'uuf maal gochuutu sirra jira. Meetti yaade obboleessa koo, meetti yaade obboleettii koo. Callisaniituma achi ga'u chaalenjiin baay'eedha, wal'aansoon baay'eedha, qormaanni baay'eedha. Wanti namatti ulfaatu, wanti nama qorisu, wanti abdii nama kutachiisu, wanti jireenya namaa sakaalu, wanti ofirra gad nama teessisu, wanti hamilee namaa cabsu baay'een isaa jira. Haa ta'uyyuu malee kan hundumaa darbinee biyya kakuu biyya dhaalaa isa waaqni nuuf kakate san bira ga'uuf maal gochuu qabne si jedhu hennaa ilaallu kakuun nuti qabnu gurguddaa lamadha. Tokko kakuu jireenya bara baraa akkuma sila sinitti mootummaa Waaqayyoo galuu, Waaqayyo akka achi galluuf halkaniif guyyaa takka faarsaan, takka lallabaan, takka kadhataan karaa nuti dhaga'uun nutti jiraatu hundumaan otoo nutti of hin qusatin Waaqayyo nutti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Na hubattanii karaa nuti hubachuun nutti danda'amu otoo of hin qusatin Waaqayyo jireenya keenyatti kan dubbatuuf akka nuti jabaannee bilchaannee cimnee mootummaa Waaqayyoo akka nuti dhaalluuf jechuudha. Inni lammaffaan kakuun nuti dhaallu kakuu lafa kanarratti eebba lafarraati. Abrahaamin Waaqayyo wallaalii jedheeni akka urjii kana lakkooftee fixuu dandeessaa innaan lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Akka kanatti si baay'isa jedhe kakuu Waaqarraatiin akka isaa kakatame akka isaa abdachiise argina. Isa booddee immoo gara ashawaa lagatti geessee ashawaa lagaa kana lakkooftee fixuu dandeessaa jedheen lakkaa'ee fixuu hin danda'u gaafa jedhu sanyii keessa immoo akka kanatti si baay'isa ani ni eebbisa nama guddaa si godha jedhee Waaqayyo Abrahaamiif kakate. Kakuu gurguddaa kana lamaan qaba Abrahaam. Ani isin warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amanannee mucaa Waaqayyoo taanee mana Waaqayyoo keessa kan jiru kakuu gurguddaa kana lamaan akka qabnu beekuun nurra jiraata. Kakuu maalii? Kakuu jireenya bara baraa dhaalu, kakuu eebba lafa kanarraa argachuuti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kakuu kana bira ga'uuf harka keenya keessa galfachuuf maal